nama jeetiin nama xiyya abdattee waan san isaan bira geessa. Amma bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti galee. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geessee aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namootan isaanii dhiyaatu. Ani itti himatuu hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti anaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf maaleen isaanillee na barbaachisa. Muciyyoo tiyya xiqqoo takka jira. Tamma yeroo hedduu onlaayinii kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucayyoonni nama fayyaadhaan dhalatte yoo tiyya lammaffaati Zikiraa jaaniini. Sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufe isii amataa fi baatii takka. Amataa fi baatii jaha. Sorry. Guyyaa keessaa sukkariitti dhufe. Anaa yeroo sanitti kanaanuu bakka yaadawaa jiru rifadhee yeroon umriitti jetti ani gaddaa gabaa agartee akka malee garaan kiyya kun narra dee gaafa ilmoon kiyya san dhukkubsatte sani garte. Yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kanaa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yoo illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aati naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii wajji dabarsinu sababnummaan ani waan kanaa fuudhee itti kennuu danda'e sababa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif faamilii daran caalaa bas hedduu walitti dhiyaannaa jaarsa isii kanaaf. Innilleen isaan jala goreeti isaan wajjin faamiliidha waa'ee faamilii keessa galuu hin danda'u. Daanjee hawaasa fi manguddoo nuti ergullee dubbii karaa isaaniitti jechuudha dabarsa. Gabaabumatti haalli keessa dabree yeroo sanitti garuu akkaan jabaadhu akkaan abdii horuu nama gartee silaa akka isaan ittiin na fadhanii nanii yookaan deemee miidhaa isaan irra fiduu yookiin akkaan anummaanuu maatii tiyyaa fi jiruun tiyya sunillee laaqamtuu yookaan akkaan anummaanuu ifaa godhuu yookaan akkaan ani gartee waa hedduullee asirratti yoo neechuullee hin barbaadu hin kenninuu maallaqa kanallee yoo barbaachisaa taate nuti maanitti erginaa maanii jechuun nama gaa si dhawee si wanna jechuus si binnee si wanna boonallee jaanii na sodaachisaa turan. Haga san anillee nama akkasitti bikka kannuu fi siintiisi nama uumamaanis nama waa sodaatu miti. Akkaan anilleen yookaan qawweellee qabadhee dukkaana qabanii dukkaana isaaniitti faa dhaqee kaameeraa faa ilaalanii ruufii faana godhatanii hidhaa faa nanaquudhaaf si galte. Sochii meeqa kanarratti yaadanii ani immoo taargeeta isaan keessatti na harkachuu barbaadan isaan keessatti illee hin gallee fi guutumaa guututtuu eegaan manguddoo fi sheekanii fi hawaasa ollaa magaalaa jiruutiin illee dadhabee rabbuma irratti hin dhiisee ilaa aduu ammaa jechuun ammaa achiita jidduu waggaa 3 akkasittiin firraatti dhiisee onnadhee karaa jiruutiin yaadamee dalagachaa alhamdulillah as ga'ee bira kutee maatii kiyya gargaaree saba kiyya akka dandeettii kiyyaatti fakkeenya hawaasa kiyyaatullee akkaan ta'uu danda'utti gargaaraa jira. Faddiintiin hundinuu beekumsa kiyyaa fi dandeettii kiyyaa fi humna kiyyaan osoo hin ta'in tanuma rabbii guddaa ol ta'eeti kana fakkaata gabaabatti obboleessa reefu. Maashaallah. Rabbiin rabbuma irratti dhiiste rabbiin saasan caalu siifaa kannuu ammallee siifannee jira. Waan guddaa waan irraa baratanii barumsa guddaa irraa baratanii galatoomii ulfaadhu mee sadagaa fi itti aantutti gargaarsa hanga irraa kannite keessaa gargaarsootu hunda haga irraa gargaarsi hisaaban qabu yeroon si gaafadheetiin ture keessaanillee mee ni yaadatta waan kannite kana namoota siin jennaan wallaahi yaadadhuu naan jettee
Kun heddumina irraa kan ka'e gargaarsota hagaa irraa kan itti taasisaa gargaarsi sarpiraayis godhee si boochise gammachuu keessa si boochise ni jira yaadattu ni qabda gargaarsota kana keessaa. Dhugaadha. Yeroo duraa akkuma ani amma Jaafariin walitti hin dhufin dura jechuun waggaa 3-4 dura biyya magaalaa Harmaayyaattiin gargaarsa nama 300 nyaataa fi raashina kana zayitaa fi waan dhangaalee qabsiisee fi nama nyaachisaa ture. Yeroo miskiina waraabanii natti keessaan natti ergan hedduu garaa kiyya na badee hoo'ee gaafa san jechuudha yeroo duraatiif akka malee gaddee ture hedduu garaa kiyya na badee. Maashaallah. Galatoomi har'a gaafiilee itti aantutti wal duraa duran durarraa. Akkana itti gaafiin Zakkiin dargaggeessaa bareedaadha maallaqa qaba. Harkistuu qaba. Egaa waa hunda rabbiin sii kennee jira. Zakkiin jaalalaan qabamee fayyadti. Mateen jaalatti sun tujjaaraa miskiina guddaa xiqqaan jettu gaafa shabaabummaa dardara lafaa haatu irratti jaalalaan qabamtee ni beekta. Yoo qabamtee jiraatte jalqaba bara kami ati umrii meeqaa jaalalti fidatu? Dhugaa jaalalaan qabamee ni beeka. Sigalee maaliif ilma namaati? Namni nama hin jaalannee fi namni hin jaalatamne namaa miti jette. Gama namaa dhiisii beeyladaan ni jaalatamti. Yeroo duraatti kan Keeniyatti kanneen jaalalaanis qabamuu danda'ee jaalalaan illee irraana qaban Tole jaalala san keessatti jalqaba gaafa qabamtu sanii madaan onneen cabxeetii nama san addaan baate moo gaafiileen itti aantu wal duraa duuban Zakkiin ammaan tanoo haadha manaa fuudhee jira. Yoo fuudhee tanuma jalqaba jaalalaan walirraa qabaman san fuudhee moo biraa fuudhee jettii akkamiin deebistu deebisaa kana? Ammaaf ani nama maatii jaartii gaarii qaalii akkaan jaaladhu ilmaan 3 taniin irraa horee qaba. Garuu kun akka gaafii keessa dubarratti wal qabsiisee guun deebisaa san si deebisu osoo isii wajjin wal hin jaalatin jaalala waliin turtii fi jaalala keessa waliin galiin dura nama siin jee kanaa wajjin jaalala wajjin isii duratti dabarsaa ture jechuudha. Namni sanilleen nama Keeniyaa wajji turree. By the way, isii amma silaa jaaladhe kana durallee haadha manaatii yaa wajjin xiqqoorraa Keenyarraa wajji guddannee wal beeknaa jechuudha gabaabatti. Yeroo sanitti namoo isinis heerumtee jirtii turte. Midhaanii fi bishaan namaa kanas bikkatti rabbii walitti fiduu fi yoo hanga manga wajji jiraatanis rabbumaa beekaa gatte. Waan yeroo sanitti jaalalleen qabaachuu ture isiin sanillee nama as dhuftee asitti maatii jaartee jirti. Immoo yoo waan kana diteelii keessa akkasitti ibsee hagarii jaalalarraa waan hofaltanii hagariitis waan isin maraasisu hagariitis waan hedduu as keessatti namni gartee irraa hubachuu danda'a jeetii yaada. Immoo kanaaf amma yoo isin dubbadha kanaan jette yoo taate malee anamma as keessatti kana baaba kanaas dubbachuullee hin barbaadu gaafiidha. Gaafii kana ni deebistaa yoo feetes hin deebistu kana fakkaata abdii. Galatoomi jalqaba irratti haadha manaatiin qaba jettee jirta ijoollee irraa qabda maashaallah. Jalqaba irratti mee haadha manaatii wajjin akkamitti walitti dhufuu dandeessi? Siitu gaafii jaalalaa dhiyeesseef moo ishiitu siif dhiyeesse? Dhugaa dubbachuuf dhalaan beekni hagam feete yoo si jaalattee isiin baafattee hin dubbattu dhiirumaa gaafataani. Dhiirumaatu ammaas yoo isiilleen wal qalbistan bakka jarjaree deemee dubbisuu dhiiraa jechuudha. Anumaatutu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani
Daalaasiin jiraachuu ture isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaanaa Joorjiyaa jechuun. Achittiin arkee yeroo sanitti bas isiinis maatii wajjin hin jirtu nama iddoo kophaati jechuudha. Waan duraanis xiqqeenya irraa wal beeynuuf baatii takka keessatti jaalatee wal fuunee Daalaas fideeni asitti ilmaa walirraa horree haga naas keenye jechuudha. Maashaallah, maashaallah. Ammallee rabbiin biisinaa dheeressu dhumatti hojii sinaa jiraachisu. Dubartoonni keenya takka gaagaa fi dila keessaanis koomantiinis barreessu jiranii fakkiin jaartii yoo qabaate yoo hin qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afureessollee taanaa fi jechaa jiran. Zakkiin kanarratti akkami dabalataa haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya dila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii saniifuu maalii deebisaan kan ka'e asirratti asumaanuu warroota gaafii na gaafachuu turan kanaaf maal deebistaaf lammeessoo ni qabdaa hawwii. Ani jaartiin tiyya takkuma ilmi namaatu jaaltuma tokkorra yoo taa'ee asiinillee ibsuu fadhaaf maaliif yoo jettee jaartii gummeessuunii fi jaartii lamaa sadii fuudhuun yaaduma keetii fi dirmateetii fi qabeenyuma kee facaafti jettee. Jaartii tiyyataniin amma hojii jiru haadha manaa tiyya qaalii taniin takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa hin jaajuu rabbii wajjin inshaallah. Shiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamitti jirtan nagayaami maaliif jirtan isin maal godhu jirtanirra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa. Egaa galatoomaa deebisaan kan isin deebite anumaa isinii godhuu danda'u dubartii takka afuriitiin qabaa jee. Salaamu alaikum. Salaamtuma isin jaa. Okay. Galatoom. Namoonni tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoolleef yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan. Zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba. Yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal siidan jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti. Nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba akaafnu gartee yoo namni guura fuufeete namni gartee yeroo san wayii wal arkaa namoonni rafa namoonni akka nama akhiraati gartee du'ee jira. Sababiin ta'in sanii achi sa'aa 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aataan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda tagartee bu'aa bahii hin qabne sa'aa fadhan mana keessa wajji ta'anii sa'aa fadhan rafanii sa'aa fadhan kaanii sa'aa fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa wajji fudhatanii dabarsanii isaanii wajji dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanilleen warroota biyyaana jiru sirriitti beekanii jechuu barbaada. Maashaallah galatoomi. Zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo amala keetirraa maaltu si tola amala ifumarraa bakka ani nama bakka yeroo hunda masgiida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii egaan salaatee booda sunnaa salaatee masgiida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasawu wanni sanirra na gammachiisaa hin jiru obboleessa kiyya kan duraa. Maashaallah. Amala keetirraa silaan amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hijibuu fi bas namaaf quudha dhabuu riba dhabuu qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo gartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu
nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baatu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama kaan aarsitu. So waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuuf taatus namaas qeequus ta'uu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu barbaadu. Thank you. Asumaanuu gaafiin Zakkiin deeggaraa Arsenaalii jettee yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggarta kilaba kubbaa hambataa kilabnee deeggartan. Akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jeerzii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madridiin deeggara. Galatoomii ulfaadhu Zakkii keenya gaafiileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte hin godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Ni beektaa? Rakkoodhaaf? Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte een hin beeka yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonyeen dhugaa dubbachuuf yoo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyulleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan boochuu akkasitti booyuun hin mala. Nama bochisee fa'aa wajji booyee fa'aan hin beeka. Bochistee imimmaan ishii deebi'ee si bochise wajji bochise. Okay. Maallaqa namaaf ergitee namni san maallaqa bakka hin taanetti baasee osoon erkuu baadheettee sheenoyitee ni beekta. Ngooneesi gurmaanuu waan sanaan waan hin erguu bikka naan maltu bikkaan irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni sanitti nagaafate sanii ilaalaa jechuudha. Inni yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdi jechuudha. Silaayin Oromoo ta'uu baadheettee sheenoyitee ni beekta. Sheenawullee hin beekuusi Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin gaabbu. Bagaan ilmoo Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beekta. Hangan qabu san. Osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beekta. Zigaaleen beeku yoo niin kannuu fedheef dhuma keessaa beekin kannaaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. Gaafii jaalalaa nama gaafattee noo sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beektu. Nama hedduu of course ati sai. Qabaa miti yoo ati sai. No, wanni siin jee no ati osoo bultittiin sehin ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Osoo gaafa dardarummaa keetii. Nan jibne lakkii akkamittuu na didee atis. Baay'ee. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noolatti jaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu. Hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalaltii si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beekta gaafa dardarummaa keetiitiin baata. Neeba. Hin beektu. Hin beeku. Okay. Jaaba. Hin beektu mee? Neeba rateeroo.
Okay. Galatoom. Namoonni tokko zakki keenya yeroo hedduu wal bira qaban wanni kun wal faallaa ta'eetis namoonni garuu wal bira qaban irra guddaan namaa jaalalaa caala irra guddaan namaa maallaqaa caala jaa. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaayan waa lama. Dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabdu ta garuu jaalala qabdu faa fuuta jaaniiti akkasii wal bira kaan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bakka kanatti. Ati mee bakka kanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirta waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. La ilaha. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu harkee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif jaalala caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Digalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka harkattutti si deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waanuma wanni jaalalaan qixxaa'u hin jiru. Thank you. Galatoom. Bakka kana yoo dandeessan hawaasni bakka kana akka naa waraabdaniin fada viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdaniin fada gaafilee nama zakkii gaafadhu tanaa gaafii itti aanu tanaa. Egaa waan hawaasaaf gumaachite irraa si gaafanne waan kana hundarraa si gaafanne ani ogguun daddaga'u ijoolleen natti hin tulle mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee har'a guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan zakkiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakkiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni xiyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafilee xiyya keessa gaafilee naqee mee gaafilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakkii qabattoon danda'e ta irra qaalii dooraala meeqa ta irraa gadhaantu dooraala meeqa? Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii ta qaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamoo akkamisi comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf wanni jedhe garuu gaafii keessa irratti yoon deebi'e ani nama gartee qabeenyummaa kiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati. Nama olwantummaa gartee as keessatti barsiisuu fi wanna No. Tun gaafii